Billaa dirate gumee fi kilkilleen saddeetaan badhaate haademnu harargee waan hunda daawwachaa akkatti hawwatu aadaan oromtichaa Shagooyyee ichisaa urrumsuuf daddaayisaa hellee fi gomarsa mirrisa geerrarsa marimee mammari sirbina buhaarsi shubbisa tiijiidhaaf gazzaa hinyiif dhiisi. Egaa hordoftoota keenya ammas aadaa keenya waliin barachuun akkuma itti fufeetti jira. Karaa gama kiyyaatiin mee ani immoo aadaa helleen isin barsiisa. Helleen maal fakkaata ka jedhuuf dursee isinitti agarsiisa na waliin tura. Helleen kana fakkaata. Dursitanii mila mirga keessan gara fuulduraatti baastu. Harka keessan immoo bifa kanaan qabattu. Harki keessan lamaanuu mila keessan mirga waliin bifa kanaan rukkuta. Tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama mee sagalee wajjin haa jennu. Yeroo baay'een aadaan hellee cidaarratti sirbamuu fi shubbisamuun beekama. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Tijii sirba aadaa Harar keessaa sirba hellee nu barsiisteerti baay'ee galatoomi. Amma immoo warra dhiiraa qofaa kan hojjetan daboorratti yeroo qonnaa fi hamarratti kan shubbisan sirba dhichiisaa isinin barsiisa. Kana fakkaata. Jalqabaa mila mirga keenya in baasna. Ol jennee yeroo deebinu mila lamaanuu keenya qilleensa irratti tura. Mee ayaallu tokko lama tokko lama tokko lama mee jedhame. Kana hojjechaan harka mirga keenya irratti meencaa qabannaa. Walina sirbinume tokko lama 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 gaariidha mee lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama tokko lama. Sirba Shagooyyee tijii waliin taane isin barsiisna. Kana fakkaata. Tijii koo kan dubartoota barsiisiti irra deebinee waliin hojjenna. Amma immoo isin waliin haa jennu. Dursitanii fuula keenya gara bitaatti garagalla. Itti aansuudhaan harka keenya lamaanuu gara bitaatti diriirsina. Xiqqoo ishee jilba keenya dachaasna. Amma immoo faallaatti harka keenya gara mirgaatti deebisna. Mee bitaa mirga bitaa mirga bitaa mirga bifa kanaan hojjenna jechuudha. Kana itti aansuudhaan tokkoffaa fi lammaffaa irratti yeroo milli keenya dacha'u sadaffaa irratti ni dhaabbanna. Tokko lama sadii 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 mee dhiira waliin muuziqaadhaan haa hojjennu.